Ergaa Phaawulos gara Tiitoositti erge boqonnaa 1 nagaa. An Phaawulos amantiif dhugaa beekuu warra Waaqayyoof fo'amanii akka nama Waaqayyoof ta'utti dammaqsuudhaaf hojjetaa Waaqayyoof ergamaa Yesuus Kiristoos ta'ee kana caafuu kooti. Abdii jireenya bara baraa isa Waaqayyo inni matumaa hin sobne bara durii jalqabee abdachiise yaadachiisuu kooti. Yeroo isaaf ta'ettis Waaqayyoo fayyisaan keenya karaa lallabasaa abboommii isaatiin adaraa anatti kenname sana dubbii abdii sanaa mul'iseera. Gara Tiitoosa karaa amantii walii wajjin qabnu ilma koo dhugaa ta'e Waaqayyo Abbaan Kiristoos Yesuus fayyisaan keenyas ayyaanaaf nagaa siif kennu. Tiitoos Qarxeesitti hojjechuusaa. Sababii Qarxees biyya bishaan keessaatti si hambiseefis wanta toora hin qabatin hafe akka toora qabsiiftuuf mandaruma mandarattis akkuman si agarsiisetti jaarsolii hojii waldaa geggeessurra akka dhaabduuf ture. Namni hojii akkasirra dhaabatu immoo waan ittiin jedhan kan hin qabne nama haadha manaa tokkittii ijoolleensaa kan amanan malee gadhiisitti jiraachuu isaaniitiin yookiis abboomamuu diduu isaaniitiin kan hin hadheeffamin haa ta'u. Ilaaltuun hojii waldaa tokkoo hojii Waaqayyoo hin adeemsisa erga ta'ee waan ittiin jedhan kan hin qabne ta'uun isarra jira. Ofii isaa malee warra kaan kan hin gammachiifne yookiis nama dafee aaru yookiis machaa'aa yookiis nama lola jaallatu nama bu'aa karaa dalgaa argachuuf sassatu ta'uun isarra hin jiru. Nama keessummaa simachuu jaallatu, nama waan gaarii jaallatu, nama of qabu, nama qajeelaa, qullaa, nama adaba qabus haa ta'u. Barsiisa sirrii sanaan gorsuu warra isaan mormanitti immoo bal'eessaa isaaniitti mul'isuu akka danda'utti akka barsiisicha ofii fudhateetti dubbicha isa amanamaa sanatti jabaatee qabamuun isarra jira. Namoonni hin abboomamne warri dubbii midhaan hin qabne dubbatan warri nama wal dhaalchisan baay'een jiru. Addumaan immoo isaan kun warra garee seera dhanna qabaa eegan keessaati. Isaan bu'aa nama yeellaasisu argachuudhaaf waan barsiisuun isaaniif hin taane barsiisuudhaan mana guutuu waan gargar diiganiif afaan isaan qabachiisuun hin ta'a. Isaanuma keessaa tokko raajiin ofii isaanii warri Qarxees yeroo hundumaa sobduudha, bineensota hamoodha, albaadhota, dhibaa'oodhas jedhee ture. Kanas dhugaa dubbate. Kanaafis amantii isaaniitti seelkoo akka hin qabaannetti cimsi bal'eessaa isaaniitti mul'isi. Si'achis mammaaksa amantii isa kan Yihuudootaa abboommii namoota warra dhugaarraa galagalanii duukaas akka hin buune godhe. Warra qullaa'aniif wanti hundinuu qullaa'aadha. Warra xuraa'oodhaaf warra hin amanneef garuu wanti tokkollee qullaa'aa miti. Sammuun isaaniif yaadni garaa isaaniiyyuu xuraa'aadha. Isaan Waaqayyoon hin beekna jedhu, hojii isaaniitiin garuu isa hin ganu. Isaan ofii isaaniitii jibbamoo warra hin abboomamne, warra qoramanii hojii gaarii tokkoofillee gatii dhabanidha. Boqonnaa 2 waa'ee barsiisa sirrii dubbachuusaa. Ati garuu wanta barsiisa sirrii sanaa wajjin wal fudhatu dubbadhu. Maanguddootni warri dhiirrii warri dhugaatiif of hin ganne, warri ulfina namarraa qaban, warra of qaban, amantiidhaaf jaalalatti obsattis warra seelkoo hin qabne haa ta'an. Akkasuma immoo dubartootni dullooman amala warra akka qulqullootaatti fudhatamanii haa agarsiisan. Wanta gaarii ta'e haa barsiisan malee maqaa nama balleessuun dhugaatiidhaaf garboota ta'uun isaanirra hin jiru. Akkasitti abbaa manaa ijoollees akka jaallataniif dubartoota warra gara ijoollee hin gorsu. Dubbiin Waaqayyoo magaaladhee akka hin godhannetti warra of qaban, warra gaa'ila isaaniitti amanaman, warra mana isaaniitiif ba'eessa godhanii eeggatan, warra abbaa manaa isaaniif abboomaman akka ta'an haa gorsani. Akkasuma immoo dhiirotni warri gara ijoollee akka of qaban gorsi. Waan hundumaa keessatti hojii gaarii hojjechuudhaaf fakkeenya ta'e. Barsiisa kee keessatti dubbii akka waliin hin makne salphaatti akka hin fudhannes argisiisi. Warri garasii nutti garagalan waan gadheettiin nurratti dubbatan akka hin arganne, dubbii sirrii sanaanis waan ittiin jedhan akka hin qabaatne godhe. Warri garbummaa jala jiraatan waan hundumaatti ajaja warra isaan bulchanii haa fudhatan, itti haa tolan,
dubbii isaaniitiinis hin mormin. Barsiisichi waa'ee Waaqayyoo fayyisaa keenyaa dubbatu kun waan hundumaatti akka namatti tole mul'atu gochuudhaaf isaan guutummaatti amanamummaa gaarii agarsiisan malee warra waa miliqsan hin ta'in. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni Waaqayyoo kunis nuyi Waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isaa masgannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyoo taane akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaaf ulfina isa deebi'ee mul'atu sana hin eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas. Inni seerarra daddarbuu hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba fo'amoo warra hojii gaariitiif hinaafan ofii isaatiif qulleessuudhaaf ofii isaa nuuf kenne. Yeroo gorsa kennitu, yeroo bal'eessaa namatti mul'iftus yaada muramaadhaan kana dubbadhu. Namni tokkollee sin tuffatin. Boqonnaa 3. Amantootni amalattamii akka qabaatan gorsuusaa. Harka warra biyya bulchaniif warra aboo qabanii jala of galchuu, abboomamuuf hojii gaarii hojjechuufis qophaa'uu ta'uu isaan yaadachiise. Isaan maqaa nama tokkollee utuu hin balleessin naga qaboota gar'aamota ta'anii nama hundumaatti karaa hundumaan gara laafina haa agarsiisan. Nus takkaa wal'aalota warra hin abboomamne, warra karaarraa goran, garba kajeellaadhaaf hawwa garagaraa isa foon gammachiisu, warra guyyoota keenya hamminaaf hinaaffaadhaan dabarsine, namoota biratti jibbamnee walii keenyas jibbaa turreedha. Garuu gaarummaaniif jaalalli Waaqayyo fayyisaa keenya ittiin nu jaallate yeroo isaatti mul'ate. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenneef utuu hin ta'in akka araara isaatiitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise. Hafuurichis isa inni karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya arjummaadhaan nurratti dhangalaaseedha. Waaqayyo ayyaana Kiristoosiin qajeelotatti lakkaa'amnee abdiidhaan jireenya bara baraa akka argannuuf kana nuuf godhe. Dubbiin kun amanamaadha. Warri Waaqayyotti amanan hojii gaariitti qabamuudhaaf akka dhimmaniif dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaaf ba'eessa, dhimmas hin baasaaf. Waliin morkiin gowwootaa, hidda dhalootaa lakkaa'uun, wal loluun, waa'ee seeraa irratti wal qoccoluun garuu waa'ee hin baasu, gatiis hin qabu. Kanaafis irraa fagaadhu. Nama barsiisichaan mormee akka yaada isaatti cabsatu immoo ala tokko ala lamas erga gorsitee booddee dhiisi. Namni akkasii waan hundumaarraa jal'atee cubbuu hojjechuusaa nama ofii isaatti ofitti fareete ta'uusaa beeki. Gara dhumaatti gorsuusaa. Ganna Niqoophoolosiin ba'uudhaaf murtoo waanan godheef yeroo an Arxemaasiin yookiis Tikiqoosiin gara keetti ergu ariitiidhaan achitti ana bira dhufuudhaaf dhama'e. Zeenaas isa seera beekaa sanaaf Aphiloosiin akka isaan waan tokkollee hin dhabnetti hammasiif danda'ametti gargaari karaarra buusi. Namootni keenya coophee hin qabne ta'uu isaanii wanta cimsee barbaachisu gargaaruu akka danda'anitti hojii gaarii hojjechuudhaaf of kennuu habaran. Warri anaa wajjin jiran hundinuu nagaa siif dhaamu. Amantiidhaan warra nu jaallatanitti nagaa nuuf hime. Ayyaanni hunduma keessanii wajjin haa ta'u.